Tolega waa'ee abjuu guddaa yookaan mul'ata guddaa haasaa irraa waan baay'ee isaa kaafne abjuu keenya yookaan mul'ata keenya kana baay'ee guddisuun nu raranne maaksiimamii isaa immoo har'a garatu hin taane yeroo itti adeemaa deemnu ofumaayyuu guddataa deema jenne abjuun kun yookaan mul'ati kun wanta nuyi gaaf tokko hin jiraadha gaaf tokko achiif godha gaaf tokko bira gaa jennee fagootti ilaallu situ hin taane har'aa jalqabnee wanti nuyi jiraataa deemnu iyyuu kutaadhoo mul'ata sanaa waan ta'eef mul'ata keenya sana raawwannee irraa kanaaf inni milkaa'ummaa jedhamayyuu isa jedhu ilaalleerra jechuudha. Mul'ata guddaa kana qopheessuudhaaf immoo fiicharii keessa yookaan immoo spirituaalii worldii keessa gallee uumaadhaa wajjiniin wal agarree mul'ata guddaa kana fiduu tunurra jira isee dhusi kaafnee walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Mul'ata kana immoo naannoo waan jaallanneetti naannoo addummaa keenyaatti naannessinee ijaaruun yookaan naannessinee hojjechuun akka nurra jirus kaafneerra. Maanni sababi isaa seedhus really reason out gochuun nurra jira maaliifan biyya lafaarra jiraadhaa jiraan maaliifan barbaachisaan biddeenuma nyaachuudhaafi uffatuma uffachuudhaafi geggeessaama wayii ta'uudhaafi kampanii ma wayii dhaabuudhaafi immoo maanni seedhus reason out gochuutu nurra jira sababiin isaa addunyaa kana tajaajiluufi sababiin isaa gaaffii addunyaa kana keessa tokko deebisuufi sababiin isaa rakkoo addunyaa kana keessaa tokko hiikuudhaafi kan ammoo kan nuyi ittiin hiiknu addummaa keenyaaf waan jaallanneeni jennee isaan kan hundumaa kaafnee walii wajjiniin haasa'uu yaalle jechuudha. Dhumarratti iyyuu immoo kaleessa yeroo kaafnee akkamittiinanii har'achuu kooti akkamittiin raawwadha jennee sitti yaaduun itti dhiphachuun nurra hin jiru. Inni akka nuyi mul'ata kana hin keenye nu godha, paralaayizidii nu godha, booddeetti nu harkisa. Isa nuyi dandeenyurra isa nuyi hin dandeenye nutti agarsiisa. Waan nu guuteerra waan nutti hir'ate nutti agarsiisa. Namoota milkaan caala namoota hin milkoofne nutti agarsiisa. Namooti milkaanis addunyaa keenyarra namoota persentii tokko qofa waan ta'aniifi warri mul'ata guddaa bira ga'anii addunyaa kana warri jijjiiruu keessatti qooda qabaatan namoota persentii tokko qofa waan ta'aniif gara caalu gara persentii 99 ta'uutu namaaf salphata. Namni noormii isaa keessaa naannoo isaa keessaa bahuu hin barbaadu. Waan amaleeffatee waan aadaa godhatee komfortii zoonii isaa namni gadhiisuu hin barbaadu. Abjuu guddaan mul'ati guddaan immoo wanti inni jalqaba si godhu komfortii zoonii keessi gadhiisisa. Komfortii zoonii keessi gadhiisisa. Diinni mul'ataa inni guddaan komfortii zooniidha. Kanaaf iyyuu namni immoo isa kana waan hin eeyyamneefi kanaaf komfortii qabaa jedhee ilaaluu barbaada namni. Komfortii qabaa waan hin beeku wajjinii wal fakkaataa waan hin barbaadu wajjin wal fakkaataa. Waan hawaasi fudhatu wajjin wal fakkaataa inni wal hin fakkaatu inni immoo haaraadha waan ta'eef hawaasi hin beeku atis hin beektu siifis haaraadha hawaasaafis haaraadha fudhachuun isaa chaalenjii baay'ee qaba namootis toledhanii akkuma sanaan sadat godhanii sirkaa hin fudhatanii wallaansoo baay'ee keessa ganaa dabartaa gatii gurguddaa baay'ee isaa si baasisaa worzii godhamooti so isa kanaaf namni akkamittiin hin ta'amoo hin ta'u isa jedhu sana shallaganii ilaalanii waan pilaas waan hin tuudhuma jedhanii kan waan barbaadanii fi namooti baay'ee mul'ata malee hafu jechuudha. Yookaan immoo mul'ata qabatu jedhaniitu mul'ata sanatu raawwatin akka isaan hafanii walii wajjiniin ilaaluu yaalle jechuudha. Amma qabxii muraasaniitti isinii dabaleetanii gara isa kana intinii gochuutti obbaasuutti fida argasii booddee kutaa sataanutti isin fuudhee darbuu barbaada. Inni tokko mul'ati guddaan kuni kan inni guddachuu danda'u yoo creativity keenya kakaafneedha. Humni uumuudhaa si bira jira. Mee akka jeena duuka. Humni uumuudhaa ana bira jira. Humna uumuudhaa kan qabu uumaa qofa. Humna uumuu kana inni qabu uumaanii wantoota sadarkaa uumaatti uumamuun irra jiran erga uume booddee wantoota uumaadhaan uumamuun irra hin jirre namaan uumamuun kan irra jiran immoo aaboo uumuudhaan namaa kennee nama uume. Amma aaboo isa bira jiru sheerii godhe jechuudha. Amma fakkeenyaaf piraayim ministeeriin ofiisaa jalatti ministeerota baay'ee qaba. Ministeerota sanaa aangoo saarraa hiraaf ministeerota sanaaf. Ministeera ikoonoomii, ministeera qonnaa, ministeera bishaanii, ministeera maalii jedhee isa jiru kan amma ani waa'ee qonnaa yaadu, ati waa'ee qonnaa naa yaadii jedhaan. Anaan bakka bu'iitii qonnaa biyya kanaa geggeessi. Ministeera barnootaatiin immoo ati immoo ana bakka bu'iitii aangoo koo sheerii sii godheeraatii
Aangoo ministeerummaati. Amma inni muummee ministeeraati. Soorsii ministeeraati jechuudha. Ministeeronni hundumtuu maal ta'an isa keessaa ba'ani. Ministeeronni hundumtuu isa keessaa ba'ani. Kanaafi isin ana keessaa baate ministeera barnootaa taate barnoota biyya kanaarratti aaboo qabdaa hojjedhu humni kee immoo ana keessaa ba'e aangoon kee ana keessaa ba'e ittiin jedha. Isa qonnaatiinis, isa bishaaniitiinis, isa albuudaatiinis, isa maaliitiinis akkuma kana jedha jechuudha. Akkuma kana amma uumaan nama yeroo uume jedhee wantoota hundumaa uumeetu yuunivarsiitii kanatti waan barbaachisan uume. Namni immoo waa akka inni uumuuf aaboo kenneef jechuudha. Fakkeenyaaf amma uumaanii mana namni keessa jiru hin uumne. Eeyotu uume namatu uume. Maalirraa uume namni? Muka uumaan uume irraatu uume namni sammuu. Muka eeyotu uume? Uumaatu uume. Muka keessaa namni ilaala poteenshaalii muka keessa jiru. Barcuma baafate, xarapheezaa baafate, siree baafate, sinii galee balbala baafate. Yookaan immoo guutummaa dhoomanaa keessaa baafate jechuudha. Maanni wanti mukarraan hojjetame? Akka inni bareedu immoo ilaalaa wanti mukarraa hojjetame. Kanaaf muka sanarraa namni waan keessa jireenya isaa barbaachisaa ta'e mana keessa jiraatuuf qodaa mana keessatti barbaachisoo ta'an hunduma isaanii irraa hojjetate. Isa duwwaa miti abidda irraa hojjetate. Amma dhaqee humna elektiriikii bira geenyutti namni maaliin jiraataa ture? Hurraa yookaan muka walitti coree, muka muree, muka gossee, muka sana qoorsee, muka sana bobeeffataa ture jechuudha. Waanuma uumaan sun uume sana keessaa waan inni uummate ilaalaa. Abidda eessaa uummate namni? Waan uumaan uume keessaa. Isa immoo akkamittiin akka inni turu godhate waan uumaan uume mukeetiin inni uume sana itti naqachuudha. Kanaaf amma wantoota amma qabnu kana, xiyyaara amma qabnu kana, qoricha amma qabnu kana, kolleejjii amma qabnu kana, yuunivarsiitii amma qabnu kana, teknoolojii amma qabnu kana, waan amma of harkaa qabnu kana hunduma isaa nami maal godhe? Hin uume namni. Maalirraa? Waan kanaan dura uumaan uume turerraa uume malee haaraarraa immoo uume miti. Waanuma jirutu recreate godhe. Waan uumamee jiru deebi'ee uume jechuudha. Waan tokkoof waan lama walitti fiduudhaanitu waan tokko keessaa baafate jechuudha. Abjuun kanaaf si barbaachisa gaa. Kanaaf ammati humni uumuu keetii aktiivii godhutu sirra jira. Humna uumuu keetii dammaqsutu sirra jira. Humni waa uumuu danda'u si keessa jira. Humni waa uumuu danda'u si keessa jira. Akkuma limmoon uumame, akkuma marfeen uumame, akkuma kopheen hojjetame, akkuma uffati hojjetame. Sinii galee akkuma uffata hojjetame. Wantoonni garagaraa kun hundumtu akkuma isaan hojjetaman, sibiilonni garagaraa wanti nuyi ittiin fayyadamaa jirru hundumtu akka isaan hojjetamanii atis har'aa waa uumuu hin dandeessa. Waa uumuu hin dandeessa. Egaa yeroo waa uumtu piroodaaktiin ati uumte sun eessa gaa? Biyya lafaa gaa. Maaliif uumtaa? Isan sila jee namatti hin tajaajiluudhaaf. Maaliif uumtaa? Rakkoo ittiin hanqisuudhaaf. Maaliif uumtaa? Jireenya namaattiin fooyyessuudhaaf. Maaliif uumtaa? Gaaffii namooti gaaffiin addunyaa qabdu deebisuudhaaf. Kompiitarri gaaffii deebisuu dhufe. Kaameraan dura taa'u kun gaaffii deebisuu dhufe. Spiikeriin ittiin haasa'u kun gaaffii deebisuu dhufe. Intarneetiin ittiin hojjetaa jiru kun gaaffii deebisuu dhufe. Xiyyaarri gaaffii deebisuu dhufe. Konkolaataan gaaffii deebisuu dhufe. Televizyiiniin gaaffii deebisuu dhufe. Reediyoon gaaffii deebisuu dhufe. Wantoonni nuyi qabnu hundumti isaanii maal hojii dhufanii? Gaaffii deebisuu dhufani. Gaaffii deebisan jechuudha. Rakkoo hiikan jechuudha. Jireenya salphisan jechuudha namaaf. Jireenya fooyyessanii. Kanaafuu humna uumuu keetii aktiivii gochuutu sirra jira. Kanaaf maanni akkamittiin an uumuu nan danda'a. An uumuu nan danda'a. Ija kee juluunfattee yeroo barbaaddetti imaajineeshinii kee keessa galtee an waa uumuu nan danda'a. Humni uumuu ana keessa jira. Humni uumuu si keessa jira. Humni uumuu ana keessa jira jettee yaaduutu sirra jira. Humni uumuu ana keessa jira. Tarii mana barumsaa hin danne ta'a. Fidal qubeeyyuun lakkoofne ta'a. Namoonni abdii sitti kutataniiru ta'a. Waan baay'ee namoonni si hin jedhaniiru ta'a. Rakkoon qabu. Namoota si gargaaruun qabdu ta'a. Haadhayyuu abbaayyuu qabdu ta'a. Sireetii irratti iyyuu dhalatte ta'a. Kun hundumtuu sababii ta'uu hin danda'u.
harka iyyuu hin qabdu miilla iyyuu hin qabdu ta'a harki kee citee miilli kee citeera ta'a wiilcheriidhaan deemta ta'a isaan kun hundumtuu sababa ta'uu hin danda'an iji kee jaamaa yookaan gurri kee naga'u ta'a isaan kun hundumtuu sababa ta'uu hin danda'an hanqina horii qabda horii sirkan jiru harki kee hundumtuu duwwaadha taarrayyuu waan nyaattee bultuu hin qabdu waan uffattee bultuu hin qabdu waan keessa jiraattu hin qabdu hoomleesiidha iyyuu taata isaan kun hundumtuu sababa ta'uu istiil uumuu dandeessaati uumuu dandeessaati dargaggeessa reefuu ijoolleedha taate maal taaree uumuu dandeessa anoo dulloo meera jaarsa maal taaree uumuu dandeessa ammayyooti umurii daangaan umuriidhaan hin jiru anoo dubartiin of ejjeta maal taaree utu dubartiin uumuu dandeessaati waan sababiin hin jiru akka itin uumneef uumaatu si duukaa hojjeta waan ta'eef kanaafuu jireenyi kee uumaadhaan guutamee hafuurri kee uumaadhaan guutamee uumaan subconscious mind kee keessa guutee jireenya kee hundumaa akka inni geggeessuuf yoo eeyyamte ati humni uumuu isaatii si keessa darba jechuudha. Si keessa darbee addunyaa kanarratti hojii hojjechuu barbaada. Si keessa darbee hojii kanarratti addunyaa kanarratti hojii hojjechuu waan barbaaduu fi akka inni si keessa darbuuf eeyyameef. Nama hundumaatu immoo waa uuma miti. Yoo uumuu hin dandeessu mootee humna waa fooyyessutu immoo si keessa. Maalan jedhee humna waa fooyyessutu si keessa jira. Amma kompiitarri yeroo inni ba'e ilaalaa amma inni ga'u. Mana kee taa'achuu namni baatee hin deemu. Amma garuu boorsaa xinnoo keessa keeyattanii baatee hin deemtu. Bilbila yeroo ba'e namni baatee hin deemu. Amma isinii galee bilbilli keessan achuma keessatti. Dur TV qabaachuun seera rama TV qabaachuun seera hin jiru. Bilbilli keessan TV qabdi, reediyoo qabdi. Isinii galee teeppii isa kaasetii keessa kan dhaggeeffatan beektu isa qabaa barbaadan amma muuvii ilaaluun seera hin jiru, muuvii irra jira, niwusiin irra jira. Everything is in your hand at this time. Harka kee keessa wanta hundumtu. Harka kee keessa. Maal attamitti aggoon kan hin salphisan isuma tokko baaseetu tokko immoo salphise. Tokko bilbiluma baase waama guddaa dheeraa tokko baase ayi tokko immoo kun baatee deemuuf hin ta'uudhee inni immoo waa salphise tokko sooftiweerii tokkotti galchee tokko kaameraatti galchee tokkotti galchee tokkotti galchee tokkotti galchee tokkotti galchee ilaala akka jireenyi nuu salphate. Ilaala akka horii isaa immoo salphate. Amma TV bituu dhiisuu dandeenya, teeppii bituu dhiisuu dandeenya. Radio bituu dhiisuu dandeenya, mana muuvii torbanii yookaan ji'a naquu dhiisuu dandeenya. Isinii galee waan meeqarraa cinne jechuudha amma. Kompiitara yoo barbaanne bituu dhiisuu dandeenya. Bilbilli keenya sun waan hundumaa qabdi waan taateef. Waan hundumaa amma dur mana internet kaaffee faayedhu, mana piriintarii, mana meeqaan meeqa jira amma isinii dur. Amma kun hundumtuun cufame. Maaliif namootatu jireenya salphise. Waan hundumaa waan tokko keessa galchuudha. Isa tokko hojjetetu warri kaan immoo salphisaa deeman. Amma dur makiinaan jiru stick shiftiidha masa maarshii sagalchan maarshii sagalchan isa takkaan oofnin isa amma kan dur jiru. Amma inni tokko immoo ka'e maaliif namni makiinaa kana gangalchaa ofaa bilbila isaa haasa'ayyuu maan deemu immoo isuma pireesii gootanii kaaftan immoo isinii kenni baqaachuma gaazii dhumaanitu spiidii isaa gadi buusaa ol deebisaa deemtu maarchii isin geeddartan wayiin jiru jechuudha. Achirratti isaan immoo maal galchan reediyootti galchanii amma immoo muuviyyuu ijoollee ilaalaa akka isheen deemtuuf dudduubatti muuviyyuu galchaniiru iskiriinii gurguddaarra isinii kaa'aniiru abbaan waan barbaade dhaggeeffataa waan barbaade ilaalaa deema. Viidiyoodhaan haasa'aa deemuu dandeessu, konfiraansii garagaraa achi keessatti geggeessuu dandeessu. Isinii galee waan GPS achi keessatti galchanii bilbila achirraa deebiftu waan hundumaa makiinaa keessa irra moo naqan jechuudha. Gaafa dhattanii makiinaa keessa galtan konkolaataa keessa galtan immoo bilbila baachuu irra jiru everything is in your car. Wanta hundumtuu makiinaa keessatti makiinaa kee keessatti nam'ee waan jiruufi amma immoo bilbila baachuudhaa jettee makiinaa nama rukutuun sirra hin jiru, aksidentii uumuun sirra hin jiru, waan hundumaa handi firii godhanii makiinaa kee keessa waan hundumaa galchaniiru. Abba barbaadetti makiinaa kee irra konkolaataa kee irra haasa'aa deemta, niwusii barbaadde hundumaa jijjiirti dhaggeeffataa adeemuu hin dandeesse jechuudha. Maal godhan akkamitti godhan jireenya salphisan. Jireenya salphisaa ilaalaa reewobootota waa hojjetaa jiran amma maashinii garaagaraa amma bilbila kan deebisu maashiniidha. Amma onlaayinii waan meeqa kaffaltu, onlaayinii waan meeqa bittu, onlaayinii stoors.
Isinii galee hojjetaan nafee amma online ta'eera wanti hundumtu. Maanni jireenya salphisanii jechuudha. Ati immoo isa namni tokko kanaan dura uume salphisuu dandeessa. Kaappii godhuu miti kun. Product hojjetamee jiru sanattitu kan keetti dabalta. Amma fakkeenyaaf makiina namoota tokkotu hojjetame tiyaara. Biraandiin makiinaa garuu baay'eedha. Jarri kun kaappii godhaniiru, of course kaappii godhaniiru. Erga kaappii godhanii booddee immoo waan kan isaanii ta'e waan addaatti galchan addummaan isaanii sun achi keessa jiraannaan still biraandii isaanii ta'e jechuudha. Kanaaf har'a makiinaa hojjechuu yoo barbaaddeeti makiinaa hojjetamee jiru fuuteeti biraandii mataa keetiitti galchitee isa kan namoota makiinota ala kana jira hundumaarraa waan adda godhu baadii isaas injiinii isaas waan adda godhu wayii irra keesseennaan that is your brand. Makiinaa biraandii makiinaa keetiiti jechuudha. Bilbilas akkasumatti baasuu dandeessa. Bilbila kamiin iyyuu baasuu dandeessa. Isuma amma jirurraa waa fooyyessuun hin jiru isa kana gaa. Tokko waa uumtaa. Isa tumtu namoonni si fooyyessu. Lama immoo isa namoonni uuman immoo harkaa fuutee fooyyessitee jireenya namootaaf salphifte jechuudha. Jireenya namootaaf salphifte jechuudha. Isaan kana irratti fookasii godhaa. Maalan fooyyessuu danda'an jedhe ilaali. Amma bilbila baattu bilbilarraa jaalala qabda yoo ta'e ignooriin godhin. Maalifan bilbila jaalladhaan? Bilbila kanarraa maalan fooyyessuu danda'anii yaadi? Maalan itti dabaluu danda'a? Sooftiweerii maaliin itti fe'uu danda'a? Bilbila kana akkamittiin biraandii mataa kootiitiin bilbila kana baasuu danda'a jedhiitii yaadi. Waa'ee TV yaadi, waan jijjiiruu barbaaddu, waan gochuu barbaaddu yaadi. Siigalee waan barbaadde maqaa dha'ii fudhadhuuti waan tokko hojjedhu. Asirratti waa tokko kaasuu barbaada please. Ilaa yoo humna uumuu keenyaaf humna fooyyessuu keenyaa aktiiv hin goonu ta'e waggaa 10 rakkina keessa galla. Maal jechuu kooti? Hojiin badaayira. Hojiin badaayira. Maaliif hojiin badaayira? Teknooloojiitu guddataayira. Wanta nama bakka bu'utu dhufaayira. Amma Elon Musk wanti inni mul'ati isaanii tokko amma waa'ee Maarsii irra deemuu isinitti meera. Waa'ee lafa kana huranii lafa kana jala tiraanspoorteeshinii diriirsanii daqiiqaa muraasa gidduutti lafa barbaadan ga'uudhaa isinitti meera. Inni irratti hojjetaa jiru wanta sammuu namaa bakka bu'uurratti hojjetaa jira. Artificial intelligence uumuu irratti hojjetaa jira namichi. It's gonna happen. Aappii akkasii baasuu irratti qophaa'eera. Fakki maalifan hin taasiniin jedhee waan har'a laalaa. Reewobootii nama dhufee warshaa hundumaa keessaa nama ari'aa jira. Kan paakii godhusaa quality control jechuu jalqabeera, fe'uu jalqabeera. Isinii galee akka jirutti humna hojjetootaa maal godhaa jira? Saamaa jira. Suma tokko reewobootii sana bitattu isa booddee isa suni hojjeta jechuudha. Isa suni hojjeta jechuudha waan hundumaa. Hojjetaa hundumaa maal gochuu dandeessu jechuudha. Mana isaaniitti galchuu dandeessu jechuudha. Konkolaataa ilaalama namni baay'een hojii delivery irratti bobba'ee jira. Uber ilaalama. Uberiin baay'isoo wayi Uberii isa dhufu. Taaksii kampanii akkan itti cufe makiinaa warra taaksii hojjetan akkan itti cufe beektu. Amma immoo Uberiin maaliin baduuf jedhaa? Self drive kaarii makiinaa ofiiseetiin of ooftu. Amma Uber iddoo garaagaraa teestii godheera kana. Makiinaan ofiiseetiin of ooftu kuni gaafa isaan dhufanii fudhataniidhaan mootummaan gaafa ni murteesse lafa dhaquun koo mootummaan hin murteessaa jaallateetu hin taane dirqamee hin murteessaa hin fudhatamu. Isa booddee namooti kun maal ta'u hojii dhabanii hundumti isaanii manatti galu jechuudha. Amma tiraak kampaniinis baay'ee gara isaaniitti geeddaramaa jiru jechuudha. Warri tiraak diraayiversoonni warri tiraak bizinesii irratti bobba'anii jiran hundumti maal ta'u manatti galu jechuudha. Maaliif tiraaka ofiisaatiin of oofutu qophaa'aa kanaafiyyuu kan fe'us reewobootuma ta'a kan oofus maashinii dhumatu oofaa isinii galee ofiiseetiin of oofti wanti hundumtuu proogiraam godhanii sooftiweerii dhumaan geggeessu namoota isaan kana kontiroolii godhan duwwaatu biiroo keessa ta'anii iddoo tokko iddoo rimootii ta'aniitu kan hundumaa hojjetu malee isaan kun hundumtuu hojii ofiin hojjetaa waan deemanii fi
maal ta'a namooti hojii dhabanii manatti deebi'aa deemu jechuudha. Hojii dhabanii manatti deebi'aa deemu. Amaazoniin ilaalaa suuqii baay'ee kan cufe. Amaazoniin kampanoota gurguddaan akka isaan cufamanii jira ilaalaa. Maaliif hundumtuu maal godhe onlaayinii godhe. Hundumtuu isa onlaayinii godhe immoo nama hundumaatiif immoo pilaatfoormii isaa irratti nama hundumtuu dhufee akka nagaduuf immoo banaa godhe. Biyya hundumaarra namni dhaqeetu nagadaa jira. Isin galee biyya hundumaarra namni gabaa Ameerikaa irratti nagadaa jira. Kanaafuu maal godhaa jira kuni gabaa Ameerikaa kanatu suuqii gurguddaa Ameerikaa kana shaappingii gurguddaa kanatu gabaa keessaa maal godhaa jira gabaa keessaa baasaa jira jechuudha. Yeroo isaan cufamaa deeman maal ta'aa deemu namoonni hojii dhabanii mana isaaniitti galaa deemu jechuudha. Warri kampanoonni warri gurguddaan shaapping senterii gurguddaa baay'ee nagadaara sunis maal godhu onlaayinii stooriitti jijjiiraa jiru. Isa sana maal godhaa deemu isa sana cufaa deemu maaliif horii baay'ee seevii godhu waan ta'eef. Amaazon isee deliverii kana hojjetaa jiru maal godhaa jira maal qopheessaa jira maashinii dhumaa adreesii namaatiin naxxee mana namaa ol galtee keessa buuftu. Tokko kanaa dhee qulfii hojjetaa jira qulfii maashiniin sun riidii godhuu dandeessu. Rookeetii wayii hojjetaa jira rookeetiin sun kan iseen riidii godhuu dandeessu koodiidhaanii qulfii manaa namoonni Amaazoniin gargaaraman qulfii sana bitatu balbala sanatti kaa'atu yeroo isaan ordarii godhatanii wantattiin sun naxxeetu balbala ofii isheetiin bantee alan keessu amma hattuun isin hattochuudha bokkaadhaan isin badu mana keessa keessii fi mana keessa yeroo isin keesseetu balballi sun hin cufamaa hin qollofteefiitu sirriitti delivery goote tokko on time lama secured sadii intinii miti mana namaan dhabe jedhanii namni mana hin jiru nama farramuutu dhibe jedhan mana keessa kaa'u waan ta'eef. So waan meeqaaf nama gargaarachuudha wantichi. Kun maal ta'a deema namoota immoo hojii keessaa baaseetu ari'aa deema jechuudha. Hojii dhabuun kee sitti dhiyaateera. Yoo maal hin gootu ta'e yoo waan uumtu ta'e kan mataa keetii biraandii mataa keetiin qabattu yoo ta'e waan namni korraapti godhuu hin dandeenye waan namni sirriitti cufuu hin dandeenye waan namni gabaa keessaa si baasuu hin dandeenye waan namni dorgomuu hin dandeenye kompitiishinii kee abai by the way yeroo uumtu by the way kompitiishiniin hin jiru yeroo uumtu yeroo isa kan namaatu nama kompitiishin godhu argatta malee kanaaf amma kottaa markeetingii isaa xannaanneetti gallaa markeetingii isaa irratti riserchii hojjennaa you don't need research. Research godhuun sirra hin jiru. Why? Because it is brand new. It is your brand. It is something you're going to create. Waan nama biraa hin jirredha. Namni siin dorgomu hin jiru. Brandeeti biyya lafaa beeksiftuudha wantichi waan ta'eefi si keessa duwwaa waan jiruuf atis namatti hin dorgomtu qabdu namni siin dorgomus hin jiru. Gabaansaa addunyaa kana guutummaadha jechuudha. Gabaansaa addunyaa kana guutummaa. Dorgommee keessaa yeroo sana of baafta waan ta'eefi maal gochuu sirra uumuu sirra jira. Yoo uumuu baattee hojiin atamman hojjedhaa irratti kana ayi gaaraantii waggaa 10 keetti hojjechan qabdu ati. Hojichi hin jiru achi. Hojichumatu achi hin jiru. Siyarii miti hojichumatu achi hin jiru. Hojichi noomuur hin barbaachisu. Waggaa 10 waggaa 5 waggaan kun reelii baay'ee. Waggaa 5 irraa hojichi hin barbaachisu. Akkuma har'a maashinii keessa keenyee soodaa akkuma fudhannu bishaan akkuma fudhannu. Akkuma shaappingii gurguddaa keessa yeroo gallu self service ta'ee dhaqee ofii keenya iskaanii goone horii keenya kaffallee akkuma deemaa jirru amma sii galee akkuma deemaa jiru kanarraan barruu maal akkuma deemaa jiru inni kuni dhibba yeroo inni itti nama keessaa ari'ee ofiisaa duwwaadhaa kampanoonni maashinii ba'aa jiru teknoolojii ba'aa jiru kanaanii nama iddoo buusanii yeroo isaa itti hojjetan jira. Sammuu nama iddoo buusuu irratti hojjetaa jira. Elon Musk. Kanaafuu qophaa'utu sirra jira ammaa kaate. Qophaa'utu sirra jira ammaa kaate. Comfort zoonii kee keessaa amma baatee humni uumuudhaa ana keessa jira waa uumuu nan danda'ani. Yookaan immoo waan uumamee jiru kana fooyyessee addunyaa kana tajaajiluu nan danda'a. Tajaajilatu ana keessa jira. Gaaffii deebiitu ana keessa jira. Humna rakkoo addunyaa kanaa hiikuutu ana keessa jira. An kana booddee rakkootti quba hin qabu rakkoon hiika malee. An kana booddee rakkoo hin haasa'u rakkoon hiika malee.
Rakkoo kana abalutu hiika, mootummaati hiika, paartii akkasiitii hiika jedhee sineegu anatu hiika. Ani rakkoo isan hiikuu danda'u hiikennaan ga'ee koo ba'eera. Addunyaa karaa kootiin jannata godheeraani. Poteenshaalii na keessa jiru addunyaa kanaaf kenneera. Kanaafan gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf biyya lafaa kana fixee yeroon keessaa ba'u gammachuu guutuutu natti dhaga'ama. Humna guutuudhaan dhufe duwwaan immoo addunyaa kana keessaa ba'a. Wantati fudhattee addunyaa kana keessaa baatu hin jiru. Keessee baataa, kenniteetu baata. Poteenshaalii guddaa, dandeettii guddaa, humna guddaa fiddee dhufte, humna kee kan of keessaa baaftee, dandeettii kee kan of keessaa baafteetu gara sana immoo deemta. Kanaafuu gara addunyaa barbaaddu sanaa deemtee sitti tolee gammaddee ba'uudhaa fi waa humni uumuudhaa si keessaa ba'utu irra jira. Humna waa uumuutu si keessa jirasi. Kana tarii namni sitti himne. Kan abbaan kee sitti himne, haati kee si jaallatu sitti himne, si rakkattee si deesse sitti himne, barsiisaan kee sitti himne, piroofeesariin kee sitti himne, mootiin biyya bulchu sitti himne, lafati qaxaramtee hojjetu sitti himne, hiriyaanati jaallatu sitti himne, haati manaa kee sitti himne, abbaan manaa kee sitti himne, ijoolleen kee sitti himne, kun waan sitti maan jira. Kennaa guddaadha kun siif kanan kenneen kana sitti mukooti. Kanatuun beekuun ofii ka'achuurra sabni koo dhaga'uutu irra jira. Hojiin koo nama kaasuudha. Hojiin koo nama dammaqsuudha. Hojiin koo nama hidhachiisuudha. Hojiin koo mul'ata nama keessatti awwaalame nama keessaa baasuudha. Hojiin koo humna uumuudha nama keessaa baasuudha dheeranii taasitti yaa'iran. Humna uumuutu si keessa jira ka'ii uumi. Wantati uumtu Oromiyaa keessatti yoo uumame Ameerikaatti barbaadama. Yoo Oromiyaa keessa teessee uumte Awurooppaatti barbaadama. Yoo Oromiyaa keessa teessee uumte Eeshiyaatti, Afrikaa guutummaatti barbaadama. Har'a online platformii irra yoo keesse production kee battalatti addunyaa sana sii ga'a. Addunyaan har'aa dinqiidha. Addunyaan har'aa dinqiidha. Teknooloojiin har'aa dinqiidha. Yeroo natarra keessa jirtu kun yeroo dinqiidha. Waan si bira jiru fuutee lafa addunyaa guutummaadhaan ga'uu dandeessu bara akkasii keessa kanatti jirtu. Bara akkasii qabaachuun dinqiidha. Namooti waggaa 200 dura turan bara akkasiin qaban turani. Aniifati bara akkasii qabna. Yoo uumte achi magaalaa xinnoo sana keessa teesse, yoo uumte horii eegaa, yoo uumte hoolota tissaa, yoo uumte barandaa mana kee jala teesse, yoo uumte mana citaa sana keessa teesse, yoo uumte gaara sanarra teesse, yoo uumte bishaan corrooqa fakkaatu sana bira teesse, yoo uumte uffata ciccitaa sana uffatte, yoo uumte awwaara keessa lafa teesse, yoo imaajen goote madabii sanarra ciiftee gasaarra biyya lafaatti hin jijjiirta. Biyya lafaa guutummaatu gara kee dhufa. Humna uumuutu si keessara. Humna uumuu sana of keessaa baasi. Humna uumuu isa dream godhi. Isa imagine godhi. Isa visualize godhi. Isa ilaali. Isa argi. Miira isaa keessa of galchi. It is amazing. It is really amazing. Kanaaf mul'ata guddaa irratti itti fufnee walii wajjin hojjennaa. Isa kana sumarratti xumuraa.